Some babies die during their sleep, a condition known as sudden infant death syndrome, or SIDS. This is a tragic and often unexplained phenomenon in which an apparently healthy infant dies suddenly and unexpectedly, usually during sleep. SIDS is the leading cause of death in infants between 1 month and 1 year of age, and it typically occurs between 2 and 4 months old. Although the exact cause of SIDS is unknown, research suggests that it may be linked to abnormalities in the brainstem responsible for regulating breathing and heart rate. The portion of the brain that is responsible for controlling breathing and arousal during sleep hasn't matured enough to function properly in many of these infants. Other risk factors for SIDS include smoking during pregnancy, smoking next to a newly born baby, overheating during sleep, and placing infants to sleep on their stomachs. To help prevent SIDS, parents are advised to place infants on their backs to sleep, avoid smoking during pregnancy and around infants, and use firm sleep surfaces and appropriate bed. Arrammoo kan hin qabadhee deebi'ee jiru dhibee daa'imman biyyoota guddatan keessatti kanneen umuriin isaanii ji'a tokko hanga waggaa tokko ta'an gidduu lubbuu isaanii akka dhaban taasisuudhaan sadarkaa tokkoffaarra jiru. Sudden infant death syndrome yookaan tasa du'anii argamuu daa'immanii kan jedhu. Egaa wanti kun daa'imman umuriin isaanii ji'a tokko hanga waggaa tokko gidduu jiran osoo duraan dhibee tokko hin qabaatiin raffisanii yeroo deemanii booda ilaalan lubbuun isaanii keessan jiru. Kun biyyoota guddatan keessatti wantoota dhibee daa'imman waggaa tokko gadii akkasumas ji'a tokko olii lubbuu isaanii akka dhaban taasisuu keessa gahee guddaa qabu isa tokkodha. Isa jalqabaadhas. Kan nan beekneef maqaan kiyya Dr. Abarraa Olaanii jedhama. Gargaaraa Piroofeesaraa fi Ispeeshaalistii Wallaansa Dhibee Ijoolleef Daa'immaniiti. Akkasumas barreessaa kitaaba bu'uura fayyaa daa'immaniiti. Qaamaan kan na argachuu barbaaddaniif magaalaa Naqamtee Kilinika Bokkuu kan Bataskaanaa Maaramii fuulduratti argamutti kan bilbilli isaa irra jiru kanan na argachuu dandeessu. Asumaan gara mata duree kootti darba jechuudha. Akkuma nama jedhe egaa hiikni dhibee kana tasa du'anii argamuu daa'immanii yookaan sudden infant death syndrome kan jedhamu kun daa'imman umuriin isaanii waggaa tokko gad ta'an haa ta'u malee ji'a tokko ol ta'an ji'a tokko hanga waggaa tokko gidduu jiran osoo duraan dhibee tokko illee hin qabaatiin yeroo hirribaa osoo rafanii jechuudha tasa du'anii yeroo maatiin arganidha. Yeroo raffisanii deemanii dhaqan daa'imman kan lubbuun isaanii keessa hin jirre ta'uu yeroo argan jechuudha. Duraan dhibee hin qabanii duraan nagumaadha dhibee fayyaa hin qaban jechuudha. Qorannoonis dhibee agarsiisuu hin qabu. Sababa kanaan du'an kan jedhu. Akka addunyaatti daa'imman 1000 dhalatan keessaa daa'imni tokko sababa dhibee kanaa yookaan sudden infant death syndrome kan jedhamu kanaa osoo waggaa tokkoffaa isaanii hin kabajiin du'aan addunyaa kanarraa boqotu jedhamee tilmaamama. Maaltu kana fidammoo kan jedhaa ilaalume. Maaltu akka daa'imman tasa du'anii argaman godha kan jedhu. Wanta kana kan fidu dhibbaa dhibbatti kana jennee wanta tokkotti quba qabuu hin dandeenyu. Haa ta'u malee kan kanaaf daa'imman saaxilan wantoota hedduu jira. Isaan keessaa kan jalqabaa haala hirribaadha. Daa'imman yeroo raffisnu garaan gad galagalchinee raffisuu yookaan cinaachaan raffisuu. Akkasumas daree isaan keessa rafan yookaan uffata isaan uffatanii rafan ho'aa ta'uu. Daree ho'aa yookaan overheating walii galatti qaamni isaanii baay'ee ho'uu jechuudha. Sababa dareen isaanii ho'uu yookaan uffanni itti baay'ateef. Siree baay'ee lallaafaa ta'e irra raffisuu. Waan isaan irra rafan baay'ee lallaafaa yoo ta'e kanaaf saaxiluu danda'a. Akkasumas wantoota adda addaa waliin siree irra raffisuu. Fakkeenyaaf bakka isaan rafan wanta isaan ittiin taphataa turan ashaangulliitii adda addaa waliin yoo ni raffisna ta'e. Garbiraan daa'imman yeroo malee dhalatanii fi kanneen yeroo dhalatan ulfaatinni qaama isaanii xiqqaa ta'e. Daa'imman yeroo dhalatan preterm ta'an yeroo malee kan dhalatan akkasumas yeroo dhalatan ulfaatinni qaama isaanii immoo 2.5 gadi kan ta'e low birth weight warra jennu jechuudha. Akkasumas infekshinii sombaa fi ujummoo qilleensaa qabaachuu, utaalloo fa'aa qabaachuu, dhibee sombaa qabaachuu, akkasumas saalaan dhiira ta'uu, daa'imman saalaan dubara ta'an irra kanneen dhiira ta'antu moor saaxilamoodha. Umuriin ji'a 2 hanga ji'a 4 gidduu daa'imman kam caalaa kanneen umuriin isaanii ji'a 2 hanga ji'a 4 gidduu jirantu moor carraa kanaaf saaxilamoodha. Maatii keessaa namni daa'imni isaa akkas ta'e yoo jiraate mana keessaa haarri abiddaa, haarri cilee, kasala jechuudha. Akkasumas namni tamboo xuuxu yoo jiraate kanaaf saaxiluu danda'a. Wanta kana hambisuuf yookaan ittisuuf maal gochuu qabna kan jedhudha qabxiin guddaan. Maatiin egaa kan irratti xiyyeeffachuu qaban saayinsii hedduu osoo hin ta'in wanti kun akka daa'ima isaanii mudanneef maal gochuu qabu gama isaaniidhaan. Maal yoo godhan
hanga ta'e ittisuu danda'u kan jedhudha. Kanneen armaan gaditti jedhu kana yoo sirriitti raawwatan parsantaa 80 ol wanta kana ittisuu danda'u. Kan jalqabaa yeroo hunda daa'imman yeroo raffisan dugdaan raffisuu. Akkuma suuraa irratti ilaalaa jirtan kana dugdaan raffisuu malee cinaachaan raffisuuf garaan gadi galagalchanii raffisuun gonkumaa hin gorfamu. Haa ta'u malee yeroo bira jiru yeroo raffisnu osoo hin ta'in yeroo teenyee ilaalu yeroo isaan of beekan yeroo isaan taphatan yoo garaan ciibsine qaamni isaanii akka jajjabaatu ta'a. Kanaaf yeroo isaan taphatan qofa yeroo namni bira jiru qofa xiqqoo garaan ciibsine taphachiisuudha malee yeroo isaan rafan gonkumaa garaan akka isaan rafan cinaachaan akka isaan rafan eeyyamuu hin qabu. Yoo cinaachaan rafan dingata yookaan tasa osoo nuti hin beekin gara garaan rafuutti garagaluu danda'u waan ta'eef. Garbiraan daa'imman waliin daree tokko keessa rafuu malee siree tokkorra rafuu dhiisuu. Abbaa fi haati yookaan maatiin daa'ima waliin siree tokkorra rafuun baay'ee gaarii miti. Gola garaagaraa rafuus hin qaban. Golma tokko keessa wal bira siree garaagaraa irra rafuu qabu. Daa'imman qofaa isaanii siree qofaa isaanii irra rafuu qabu. Waliin rafuu dhiisuu jechuudha. Garbiraan wantoota daa'imman irra rafan xiqqoo kan jajjabaatan taasisu. Siree yookaan bakka daa'imman rafan firaashina isaan irra rafan jechuudha. Osoo jajjabaataa ta'e gorfama. Baay'ee sooftii ta'uu qabu. Baay'ee yeroo isaan irra ciisan gad seenuu hin qabu. Jabaataa ta'uutu irra gorfama jechuudha. Garbiroon daa'imman akka harma haadhaa argatan taasisuu. Akkasumas daa'imman talaalchisuu. Daa'imman yoo xiqqaate hanga ji'a 6tti harma haadhaa godhan. Akkasumas kittibaatii talaallii sirriitti fudhatan kanneen kaanirra carraa isaan kanaaf saaxilamu gadi bu'aadha. Kanaaf daa'imman harma haadhaa akka godhan akkasumas talaallii argatan carraan isaan dhibee kanaan miidhamuu kanneen biroorra ni hir'ata waan ta'eef talaalchisuu harma hoosisuu. Akkasumas umurii ji'a tokkoon booda erga umuriin isaanii ji'a tokko ta'e erga yeroo beela'an boo'anii harma sirriitti luuguu yookaan hodhuu jalqabanii booda yeroo daa'imman raffisnu haadha buddeenaa yookaan injeeraa naati ishee jedhamtu ishee afaan daa'imaa suura irratti argitan kanarra jiru kana afaan kaa'uu. Erga umuriin isaanii ji'a tokko darbee booda yeroo isaan rafan ishee kan akka isaan xuuxaa rafan taasisu. Isheen kun ni hir'isti. Tasa du'uu daa'imman jechuudha. Garbiraan hanga waggaa tokkootti daa'imman akka damma nyaatan taasisuu dhiisuu. Hanga waggaa tokkootti daa'immaniif damma kennuun hin gorfamu. Garbiroon kan dagachuu hin qabne yeroo raffisan uffata itti baay'isuun qaama isaanii hedduu ho'isuu dhiisuu. Namoonni tokko tokko itti qorra daa'imatti jedhaniitu humnaa ol uffata itti baay'isu. Daa'immanitti yeroo isaan rafan uffata itti baay'isuun akka qaamni isaanii bulluqu taasisuun overheatingiin kanaaf saaxila. Uffata qofa miti. Daree isaan keessa rafanillee baay'ee ho'uus qorruus hin qabu. Garbiroon tamboo mana keessatti xuuxuu dhiisuu. Second hand smoker akka hin taane jechuudha. Namni mana keessatti tamboo xuuxu jiraachuu hin qabu. Garbiroon aara adda addaa fakkeenyaaf cilee akkasumas mana keessatti kan nyaata adda addaa bilcheessu yoo ta'e mana keessatti aarsuun baay'ee gaarii miti. Isaan kun kan ittisuu dandeenyudha. Haa ta'u malee akka waliigalaatti qabxiin guddaan kan jedhamu kan yoomillee dagachuu hin qabne daa'imman yeroo raffisnu garaan raffisuu, cinaachaan raffisuu dhiisuu. Yeroo raffisnu dugdaan raffisuu, wanti nuti irra raffisnu jabaataa ta'uu, akkasumas waan isaan ittiin taphatan waan adda addaa wajjin siree tokko irra raffisuu dhiisuu, abbaa fi haadha waliin rafuu dhiisuu, akkasumas overheat gochuu dhiisuu, uffata itti baay'isanii mana isaan keessa rafan akka baay'ee ho'u taasisuu dhiisuun baay'ee murteessaadha. Waan na dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa. Gaaffii qabaannaan koomentii jala naa kaa'aa. Turtii gaarii.